Ejensiin geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa tola ooltummaa gannaan mana murtii aadaa aanaa torban obootti ijaarsaa jiru irratti waldaalee geejjibaa fi koreewwan to'annoo geejjibaa waliin marii gaggeesse. Sagantaa marii kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan ejensii geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokiraashuumii ejensiin geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa bara hojii 2016tti hojiilee tola ooltummaan hojjetee fi hojjetaa jiru keessaa tokko mana murtii aadaa aanaa torban oboo isa tokko ta'uu dubbatan. Akkuma beekamu ejensiin geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa bara hojii 2016 sochii gaarii agarsiisaa jira. Sochii agarsiisaa jiruunis immoo mari'achaa rakkoowwan jiru furaa adadaadhaan tajaajila lammummaa irratti akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu ajandaa guddaa godhatee hojii gurguddaa irratti hojjechaa jira. Hojiiwwan tola ooltummaa hojjetaa jirruun walqabatee keessattuu aadaaf duudhaa saba keenyaa, safuu uummata keenyaa karaa kabajuu dandeenyu akkamitti hojiirra oolchinaa kan jedhu ijoo dubbii guddaadha jechuudha. Aadaa fi duudhaa hawaasa keenyaa bakka itti deebisuuf carraaqqii taasifnu cimsinee itti fufna kan jedhan obbo Mokiraan mana murtii ijaaramaa jirutti dhaloonni fayyadamuu qaban dhaamsa dabarsan. Naamusa mana hojii kana keessa jiru, aadaaf duudhaa mana hojii kana keessa jiru yoo jabaannee qindoomnee hojjennee maqaa seektarichi qabu jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Maqaa seektarichi qabu jijjiiruun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa kaaneetu mootoonsaa aadaaf safuu duudhaa saba keenyaa, uummata keenyaa tajaajila keenya keessatti, tajaajila kenninu keessatti, uummata bal'aa nuti tajaajillu kana keessatti hamma danda'ametti uummata kanaaf nutu jira, uummata kanaaf nutu qabsaa karaa jedhuun mana murtii aadaa tokko ijaaraa jirraa. Isinis dhaqxanii argitaniittu jechuudha. Kaayyoon ijaarsa mana murtii aadaa hawaasni torban oboo aadaa fi duudhaa isaatti akka deebi'uuf yaadame kan raawwatamaa jiru ta'uu kan dubbatan ejensichatti ogeessi gurmaa'inaa obbo Siyyuun Baqqalaati. Kaayyoon sagantaa irraa waldaaleen baajaajii fi taaksii magaalaa fi waldaaleen buufata konkolaataa lamman bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiran qarshiiwwan walitti qabantu jira. Hojii tola ooltummaa aanaa torban oboo keessatti hojjechaa jirruuf bu'uura dhaabne kun aadaa manni aadaa fi duudhaan safuun uummata Oromoo naannoo sana keessa jiru akka bakkatti deebituuf akka bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti dagaagee arguudhaaf jecha mana tola ooltummaadhaan ijaaraa jiru kanaaf sagantaan irra geenye maa irra jirraa iddoo kamirraa kaanni eessa geenye maaltu nu barbaachisa kan jedhu sana mari'achuudhaaf ejensiin geejjibaa tajaajila geejjibaa siyaasaa fi dhaqqabamaa akka ta'u ciminaan hojjetamaa jira kan jedhan obbo Siyyuum tajaajila geejjibaa irratti hawaasni komii qabaate sarara lakkoofsa bilisaa 9141 akka bilbiluu dhaamsa dabarsan. Wanti konkolaachistoota irraa eegamu uummata keenya haala taarifa baheetiin tajaajiluudha. Daandiiwwan dhorkii keessa jiran daandiin dhorkiidha jedhamee kenname mallattoon nageenya tiraafikaa dhaabbatee jiru sana kabajnee uummata keenya bahaa galasaa ganamaaf galgalas guyyaas nageenya isaa kan eeggame fi geejjiba nagaa ta'e hawaasa magaalaa keenya tajaajiluudha. Inni gara imalaatiin immoo kan ifamu tajaajila hawaasaatiin immoo kan jiru hawaasnis taarifa isarraa eegamu laalee taarifa gaafatee uummanni keenya maal barbaada? Taarifaadhaan inni barbaadu. Amma yeroo ammaa kanatti jireenyi dararee jira. Asiin immoo taarifa hin taane irratti hin malle gatii hin malle yeroo isaan gaafatan maaliif jedhee gaafate gatii gaafate sanaatiif immoo deebii ejensii geejjiba magaalaatti irraa argachuu isaatiin akkasumas immoo eeruun yoo jiraate eeruun 9141 akka magaalaa Adaamaatti kennamee jira. Eeruu sana irratti wantoota isaan qunnaman eeranii eeruu sana irra dhaabbannee falaaf furmaata akkaataatti kenninu sana jiraachuu isaatiidha. Gabaasni raawwii hojii ijaarsa mana murtii aadaa aanaa torban oboo ejensii geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaan hojjetamaa jiru dhiyaachuun irratti mari'atameera. Ijaarsa mana murtii aadaa aanaa torban oboo irratti qooda kan fudhatan miseensonni waldaalee konkolaachistoota baajaajii fi taaksii hirmaannaa taasisanitti kan gammadan ta'uu dubbatan. Bu'aan hadda argine kuni akka ummata Oromootti, akka dhalataa Oromootti, akka sabaaf sablammoota naannoo kana jiraniittis bu'aa guddaadha. Inni kun maanni yoo jenne fakkeenyaaf nu amma mana murtii aadaa ijaaraa jirra aanaa torban oboo keessatti. Aanaan torban oboo aanaa haaraa magaalaa Adaamaatti makate yoo ta'u yeroo ammaa kana qarshii adda addaa achi baasanii kana ijaaruurra fakkeenya guddaa akka magaalaa Adaamaatti miti akka Oromiyaatti fakkeenyummaa guddaa ta'a. Baay'ee tokko gammannee maalidhaaf kanaan dura wantummaan akkana baasii yeroo adda addaa hin baasna
wanti akkana dhaabbataa ta'eetiniin mul'atee hin beeku. Maaliidhaaf mana aadaa Oromoo mana murtii aadaa Oromoo jechuun namni murtii naannoo isaatiitti manguddummaan bakka biraa deemee baasii hin taaneef saaxilamuu mana murtii abukaatoo adda addaatiin baasii adda addaatiin saaxilamuurra achumatti mandara isaan jiratan gandisanitti deebii guddaa argachuudhaaf baay'ee gamane. Aadaa fi duudhaa Oromoo bakka ganamaatti deebisuuf kan carraaqan ta'us dubbatan. Ijaarsi nu ijaaraa jirru haala miidhagaa ta'een bifa safuu Oromoo aadaa Oromoo kaleessa achii baheetu namni konkolaataadhaan lukaan gaariidhaan fardaan mana murtii barbaacha deema. Amma immoo achumatti namni fedhe sabni fedhe illee achitti akka aadaa keenyaatti akka safuu keenyaatti akka naannoo kanaatti otuu miidhamin otuu baasiidhaaf hin saaxilamin achitti seerri isaa hiikamaaf rakkoon isaa hiikamaa fi buusii kenna buufnee mana murtii aadaa kenna ijaarachaa jira jechuudha akka naannoo keenyatti. Innaa akka namni walolloollee murtiin akka achitti murtaa'u wanni barbaachisu martuu akka achitti murtaa'u ijoolleen akka gadaa siistamiin guddattu akka heera barattu akka gadaa barattu akka safuu barattu gochaa jira. Akkasitti akka deemuuf wanti kun waan qophaa'eef ani gara kiyyaan baay'iseetti gammadee jira jechuudha.